الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين إسلامه واني أران تنراد بنو يوخان غرسي يوخان يادجيني قلبي راي ربين قرآن دبته مال جاء يرو قلبي دبتو guyyaa qabeenyi naman baafneetu dhufaa je qawanni takka naman baafne qawanni takka naman fayyenne jechuudha. Ka addunyaan qabeenyi addunyaa naman fayyenne illaa man atallaha biqalbin saliim, nama qalbii qulqulluu taate rabbitti dhufe malee. Qalbii qulqulluun tun shirkii irraa qulqulluu kataate, kufrii irraa qulqulluu kataate, waanyummaa yookaan hasidummaa irraa qulqulluu kataate, wasaqummaa fi nama jibbuu fi nama tuffachuu irraa qulqulluu kataate jechuudha. Qalbii qulqulluu qaba jechuun namni arraan tana yoo dhukkubsate mana yaalaa dhaqaa, qaama isaa huccuu bareedduu uffataa ni tottolfata, garuu qalbii isaa tottolfachuu kana hin dhaqqabu jechuudha. Qalbii sirreessuun wasaqummaa irraa, xurii irraa, shirkii irraa, waa hundarraa hadiisaa quraanaan qulqulleessuuf barbaachisaadha. Namni qalbiin isaa qulqulluudha yoo nama arrabsuus hin qabu, yoo nama tuffatus hin qabu. Akka gariin dubartiidhaa haadha abbaa mana isaaniitiin haadhatee maarree godhi yookaan akkana ta'e jedhanii nama arrabsan jechuudha. namni ko qalbii wasaqa taate haasidummaa eeggata qalbii isaanii wasaqooti, kana ni jibba, kana ni jaalata, akka fedhii isaa deema jechuudha. Namni yoo qalbiin qulqullooyte masjidaan hin dhabamu, quraana qaraa, zikrii guddisaa, namaanis ni jaalata, khayrii namaan jaalata. Hoggaa qalbii wasaqa taate garuutu gubbaan hin fayyadu. Rasuul sallallahu alaihi wasallam maal jee alaa inna fil jasadi mudgha, qaama namaa kana keessa shiilchoo takkaatu jira jee. Shiilchoon sayyoo tolte qaamni guutuun ni bareedaa je, isiin qalbiidha je. Qalbiin sayyoo baddee qaamni namaa guutuun ni bada jechuudha. Namni gubbaan bareeduun faayidaan qabu, keeysi isaa yoo bareede gaariidha. Tanaaf Rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal je inna Allaha laa yanzuru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanzuru ilaa quluubikum wa a'maalikum. Rabbiin qaama furdinaa fi bareedinaa fi qabeenyaa fi waan takka nama laalu. Wanni Rabbiin nama laalu hojii teetii fi qalbii teessi laala jechuudha. Tanaaf obboleen keenya wanni jannata nama milkeessaa, wanni addunyatti illee nama wajjin jiraachisaa akka jiraatu si godha amala bareedaa fi qalbii gaarii qabaachuudha. Qalbii gaarii yoo qabaatte Rabbiin kun qalbii namaa harka wasaqummaarraa yoo qalbiin tee shirkii irraa qulqulluu taate, ka kufrii hin qabne eega islaama taate jechuudha, kan haasidummaa hin qabne, kan nama jibbansa hin qabne, kan qulqullii nama hundaa wajjin taanaan milkooyteeti. Qalbii tana xahaaruun hadiisaa quraanaa isii xahara Rabbi jala buutamuu nu barbaachisa. Tanaafuu mee arraan tana namoonni arraan tana Facebook irra jirtan, YouTube irrattis ka waa hordoftan, mee namni gurubbii irrattis ol jirtan, kaan arrabsa, kaan hamata akka fedhe ta'a. Namni kun addunyaa osoo hin taanetti qalbii wasaqooytee xurooyteeti qalbii isaa tana doktora bira geessuu dhabeeti. Doktorri qalbiidhaa quraanaa fi hadiisa silaa dhaggeeffatee itti dalagee qalbii isaanii xaharamti, addunyattis ni milkaawa, akhirattis ni milkaawa. Obboleen keenya Rabbiin qalbii nu haa xahaaru, wasaqummaa qalbii kana Rabbi nu haa qulqulleessu. Wanni haadha manaatii fi abbaa manaa wal jibbisiisee akka wal hin jaalanne godhees wasaqummaa qalbiiti. Wanni namni hiriyaan na jallise jee hiriyaa jala deemee kaanii fi kaan jala deemus wasaqummaa qalbiiti. Tanaaf mee warreen gartee gorsa hordoftan hundinuu waan dhageenyu kanatti dalaynee qalbii teenya kana namuu iflaallee akka daawwitiitti keessa ni beena. Haasidummaarraa haa xaharru, hinaaffaarraa haa qulqulleessinu, haanaa beekanii fi haanaa harkaniirraa haa qulqulleessinu. Qalbiin teenya saliima akka taatee jannatatti milkooynu haa dalaynu. Rabbi nu haa qajeelchu, wasaqa qalbiitii fi haanaa harkaniirraa Rabbi nu haa xaharu. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.